bukan libera kaisan video jira mana jira jani ini ti mana diwati kok ijoollee mana jani ini mau jira muti ini ilmu akka diri tuh rasi boleh coba ijoollee kira nak putar boleh rasi mana jibat haras ijoollee rana putar ni ijoollee mana rana rana ewa mana rasi apa nggak kalau cuma mana aja mana tutup kanan ijoollee dia itu arka kanan di jalan aku ni dia kamu tuh Matanya tak kaya juga dulu mana bahasa desa. ewa Kalau kita sunat. Nah biara. Nah, putar Rana putar Sama, ya itu kan nade, sebenarnya nade. unsa nuker Pokoknya aku percaya dengan kau. ani dilok saya kebaik man Adi jangan mal gimana kasih mereka. Ini dia ada yang kalah. pasti kan bisa Ini kan biasa nih. boleh Ya kan ada. boleh boleh Aku nak nyasir nak pula. boleh sudah pulang teman nanti sudah kebang ini kalau dijaga mah jangan lah Kalah kalau kita nanti. Anggaran sini kenapa lagi produsen? Amat aku lapor produsen. Wah, tadi. Orang sini jelas. lama jajaban Kamu malah di Eh, mana? tapi dia mau kan betul pasti mana? nggak benar Punya di jelas. Amma dulu lah simpitin lu. Wah, beranda beli sakit yo raisat. Anak aku aja. Kar ya tadi sangga ada kado kau ini jam 7 Nah, halo di. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwataa hordoftoota kabajamtoota keenya jira jirtu isin jechaadha kunootii arraan tana faayidaa guyyaatoo mana deebisnee jirra kunootii ammallee jechuudha isin rifaatumaa wallee baatollee irraa baafne akkasuma taa'u jirti ijoollee isii bira deebisnee jirra jechuudha kunootii nama yoo taate nama akka inni jiru san darani qabnaa jechuudha agartee miti sibiila kanaas rifaatumaan faayidaa bira taa'u jirtini nuti sibiila maal osoo ta'in namas kasamirra baruun deemnaa jechuudha inni ibsaan akkasitti deemee sa'aatii wajjin dhaadatee mucaa saahiba sa'aatii wajjin ramadaan cabaqee faayidaa firoota akkasiin godhuu taa'ee jechuu yaade akkuma yeroo dabre viidiyoo an gizeen isin himadhu jechuudha taraa dhuftu yooniin an ibsarraa fuudhuu baadhee kunoo ilmoo fuudhee faayidaa mana galchee jechuudha mana isii deebiseetiin jira ibsaa mataa facaasee ala gabbaasee jechuudha maaliif yoo jettee isin tunis haadha ilmootii akkana gandarra deemuu maal hin taatu maaliif yoo jettee ilmaan si asi dhiisee biraa taa'ee akka nama gadi haadha malee eenyutu jira namni ilmaan si bareeffatee akka ilmoo namaatti haa deemtu hin jiru jechuudha saniifuu ilmaan bira deebisnee jirra jechuudha amma faayidaatis waan akka yaadin ilmoo ta'e bira deebisee jirtaami kanaas waan akka yaadini yoo ka ibsaan si dhufu taate jechuudha laal yeroo feetetti bakka feeteen dura dawwal dhageesse bakka feetetti dawwaliitii oggusiin dhufee jechuudha nama hanqafa yaani fakkeenyaaf ilmi namaa tokko eega godhametti beekadhu eega godhetti hin irraanfatu hoggodhe san yoo irraanfate hoggodhame hin irraanfatu jettee oromoonni beektani saniifuu ani dhuguma yoo deebine ilmaan gammachuu ilmaan kiyyaatiif mana kiyya keessa deebuudhaaf dhugaadha bikkaan irra bule yoo ani irraan tana mana tokko dhaqee jiraadde mana san dhufee dubbiin godha mana namni ni irraa gabbeenaan jaanii alhamdulillah hirrafne gaafiin ammallee firraa sodaadhaa dhufee ulaana dammoo ulaana cabsamoo jeetiin firraa hedduu takka ni shakkaa beekte ati gammachuu ilmaanii fi mana deebuudhaan wallaahi fi sodaan na keessa ni jira abbaan tokko huccuun kalee dhufee nu firraa hin baafne akkuma agartu kana. Qoya ati maal sodaatta sodaan na keessa jira maal nuti kamataa basheessee waan mataa basheessaa isin basheessaa wayi waasila kulli see cufa dalagaa qabdanii na bira ta'isa. duba haa ta'u ati amma sodaa isaati. Fakkeenyaaf akkuma gartee nama jala dalaydee gizee inni mana kana gaaf gizee ilmaan saahiba isaa san biraa fidee mana saahiba isaa san dhugaa dhagaa dhiyootan itti dhageenyeemi eega saahiba isaa san biraa hodheenee fuuna jennee yaanne mana inni galus waan hin beekneef jecha wal dhabnee mire eega ammoo ilmaan jala deebi akkuma namni gizee inni ilmaan isa bira dhufe agaree isiniif himetti gizee isin mana kanarraa deemtan yoo isaaf himee namni innis na jala dalaguu danda'ani beekaa ilma namaati. Si jala dalaguu. Ayyibaan kana hundarraa yoo mana naa jijjiirtanu. Ati amma yoo bara akka jechuun mana naa jijjiirtanii miti mana yoo kasii jijjiiru ta'e bakka bareetos nama gaafatee nama dhufa ni beekta saniifuu mana amma mana si barbaanne achis galchinee bakka fagoo nuti hin beekne faa yoo si geessine achi booda amma dhufee waa si godhuu danda'ammas saniifuu as taa'itii gartee miti nama si gooneeti nama as yeroo hunda gizee inni kadhufu ta'u yoo oggaas namni inni dhufes nu doggoolu jechuudha nama goona san booda yeroo inni as dhufetti osoo ati nutti himnee namni san nutti himaa oggaas nuti oggaa inni dhufe dhufne jechuudha dhageessee. Nama kamtu isin sayyaifama eegaaga. Ifee gusa nuti. Amma dhageeka waa takka yaadin kee baatoo firaa gajarii usii caljii taa'e qalbii takkaan taa'e ibsaa waan godhaa maarree nuti si bira jira dhageessee. Tilifoonaan naaddatu jira barasnaan. Naaddatu jira maa keessa amma dhageessee caljiitii usii ilmaan kee keessa dhufteemi. Galatoomii wallaan waan hin siinjuu fi wallaan uumaan sii godhuun dabee dhugaa yoo deebine ani ilmaan kana dhugaadha namni bira dhaabbatu dhabamee kun wallaan baatee nama fixee sadii mucaan kun dhalatee baatiidhaaf wayitti yaani. Inni manatti gaafa dubbii mushaakila isaa sanarraa mana deebinaan naaf innis waliin walitti haaraan ilmaan guurratee deeme uuma kan san keessaa dhaabbaduudhaan jechuudha.
eegasiif ammoo ilmaan kana harkutti hin jiru dhugaan hangasifne ijoolleen waan isiin jirtu harkitee jirtu akkana gaafa na biraa sammuu jiranii bifa namaa ni qabdi ilmoon beekadhu gaa ililli naadarra bareeddee itti oromoon tamam ililli dhaga gisee aadarraa murtan mata olaqtii barisiin taakasiiti wallaahi ati ijoolleen yaa hammee ajaa bifanii deeffatti maafii mushkila rakkoon qabu. Ati bira deebinaa rakkoon qabu. Biftini deebiti ammoo isinis ifee gaadha hedduu ifee gaadha isinillee akkasumatti nallee hubaddaadhaan ja'a ani ammoo tanarratti bikka na bira dhaabbatan kana rabbi isin bira dhaabbata yoo rabbicha gartee kana gargaartan taatan rabbi isin bira dhaabbata siif mucaasan illee jechuudha haa galatoomi illee. Adilaa rakkoon qabu nuti beetee naaf mucaasan qofaa miti namni hedduudha. Akka galatoomi irra ilmaan kiyya kana wal na harkisiisu hedduu galatoomi wallaahi. Laa rakkoon qabu kun jechuudha waan akka nama takkaatti. Akka nama gartee miti waan hunda jiruutti yaani mana namaatti akka mana keetiin taatu yaadee ilmooti namni bifti kiyyaa'u bifa namaatiin ni gaagarta kun. Amma adira kun rakkoon qabu ni beeta ammi shi'atummaan ilmoota biratti deebisnee jirra qaljiitiusi isa sodaa maarreedha akka inni na godhe ani yaadadhee bar dhugumatti yoo deebinee waan inni narra raawwatu sammuutii keessa dhufte dhugumatti barani akkaataan shaaraa kanarraa miikaa guuruu na godhe dhugumatti yoo deebi'ee akkaataan gartee miti ani jireenya jechuudha asii garagaltee miti haadha nama dhalate ilmoon adda baate jaa wallaahi asii fuudhee ilmoo sii kana kootu jee akka fadhe mana kana keessatti bas akkaataa fadhe na godhee mana kana keessatti jechuudha asii fuudhee ganda na geessee akka agartanitti filaashii noo baase guyyaan goomalee beekadhu lubbuun namaa tonnuman baanee baseete waa hedduu takkaan irra dabree waa hunda na godhee waan namni namarratti raawwanne na godhe wayyoo deebine tasaa jechuudha ilmaan kana jechuudha sila akkaanan jibbu na godhe jechuudha haati nama dhaltee aslan nama jibbitu maraataa yoo taate dhugaadha amma san rakkoon qabu qalbii takkaan caljiitii taayitii uffata keessatti firraa jijjiirii dhiqadhuusi taayi maaliif ni beektaa sira ati imma si daran nuyi koifee qabu nuyi kadheesi amma jechuudha bakka fenee nuti yaa'u jirra yoon fi kan inni immoo namaas jala godhee takkaa fi dhufutee nu dogoltee kunooti osoo ulaate si cufadhu ta'i gibbii teetii cufadhu tana keessa immoo akka fi deddeemsan booda yeroo inni dhufetti dawwaliitu mul'atti mi'oggaasan si bira dhufnee jechuudha geesse tanaafuu waa takka yaadiin usiitii caljii taa'i ilmaan kee unoo keessa deebitee jirtaan wanni tanu siyaachisee takka jirtu dhageessee ammaan dara ni dhageessaami saniifuu ilmaan kee keessa deebitee amma qalbii takkaan caljii taa'i ibsaa maar akkana na godhaa waan si godhee dabarcha karaa muduratan si cafaqee jira amma booda si cafaqaa maarree yoo ijaan si harka si cafaqa dhageesse. Dhabii kabajamtoota kiyyaa hedduu takka honoolaan hedduu takkaan gammadee jira gammachuun ganaa dhagaa amma sodaarraan jira hedduu takkaan gammadee har'aan tana honoolaan akkuma agartanitti ilaal rabbiin ilmooti yetan baatii meeqan arginu kun akkuma agartan kana waliin na deebisee jira alhamdulillah rabbil aalamiin galanni karabbiiti. Firoo kunis hedduu takka dhugaadhaa waa hedduu takkaan anis sarratti gocha waan amma dura akkuma beektan sanii gocha hamaadhaan anilleen irratti dalaguu ture gassiyanii san cufarraa hasan ilaalanii na bira dhaabbatee ilmaan kiyyaan addabee anaa shaaraarra deemee aboocha waa hunda kiyyaa akkasitti na agaree jechuudha ilma dhiiraatiin ne'ee har'ana cinaa dhaabbatee ilmaan kiyyaa fi anaa waliin nu deebisee dhugumatti yoo beekama beektan taatan biifti xiyyata duraanitiin adda akka ta'e ni beektan. Tamam namni ilmoodhaan addabee jechuun nama kafanaan addabee akkuma beekanitti jechuudha warreen ilmoo qabdan. Kanarra dhaabbadee warreen isin yettin rabbiin faayidaa nagaan ilmoo teetiif si wal harkisiisuuf warri jettanii du'aayii kanaa gootan taatan naa gootan galatoomaan isiniin jaa hedduu takka du'aayin teessanillee hin qeebalamtee jirti. Takkanaatti anirra gammachuu ilmaan kiyyaatiin jechuudha waaniin haasofitaniin dhiisullee addan beeku waliif hin beeku jechuudha hedduu takka gammachuu takkaatu na jira asumaan firoo kanallee haa galatoomu naaf galatoomfadhaadhaan isiniin jaa isaatu akkaataan mana deebi'u akkaan ilmoo kiyyatti akkadhu kana cinaa dhaabbatee yeroo dalagee dhalaadha gaa'ee dhalaan tun hedduu takka waan takkaas godhuus hin dandeessu waan takkaas baasuus hin dandeessu akkuma waliin beenu isin warri dhalaanii beektanii jeetii yaada. Hedduu takka jechuudha wallaahi halkanii fi guyyaa hirriba dabee guyyaa lama keessatti yoo nene ilmaan kee kana siif hin fuune naan jee har'aan tana gammachuu qosaman billa bishaan dhuguun fadhu har'aan tana kan rabbiin ilmooti jaawwal na agarsiise hedduu takkaan gammadee jira jechuudha. Asumaan gartee miti isallee wallaahi hedduu takka galatoo haa galatoomu asumaan naaf isallee galatoomaa jaanii. Hedduu takka mucaasanillee anillee maqaasaallee hin beeku isaatu fide hin beekne. Takkanaati isaan lama ta'anii yeroo dalaganii isaa mana jiru ibsaa ijoollee wajjin kophaa mana jiru rabbiin haqa irra nu dhaabe anillee irra gisee nu dhaabe sanillee akka innilleen nagiyaan naaf kennuun barbaade ni lolee jechuudha. Lolee akkuma na godhatu namatti illee godhate jechuudha. Uumaa rakkoon qabu sanillee
amma adila rakkoon qabu saniifuu ammaan tana khalaas ijoollee ta'es birattis deebitee jirta ibsaa yoonii fi ka deemee ammaan tana akka fedhe dhaabattee beetee amma yoo deemes mucuma saahiba isaa ka amma dura gartee eegas cafaqee booda amma ramadaan deemanii hojii cafaqan saggartee miti isuma faa bira dhaqeeti waan namni nan goone na godhee bara dhugumatti waan namni nan goone na godhe ani silaa gartee mee asii jechuudha haatiin moodhaa dhibbaan dhibbatti ani waan fadhee miti hallayyaattiin deema ilmaanin sii kana za'an kan isaaniitti jechuudha asirraan kuffisii asirraan bu'isiifin kan naannaan jeniin bu'a amma ajaa ilmaan kiyyaar fuudhaan fadha bas asin na tumeellee silaa na dhiise waan takkaa miti jechuudha ilmaan naa kanneen waan inni na godhisan ilmaan kiyyattiin obsa ni irraan fadha jechuudha bas yaani mana dukkana keessa na geessee harkaa fi miila na hidhee dirqiidhatti jechuudha ibidda noo baase garatti marrimaan kiyya kana keessa ciree guyyaa lubbuun tun guyyaa uume malee barra guyyaa uume sanii akkaataan itti du'u barra katabee beeyte akkaataa sanitti jechuudha inni waan hin taane narratti raawwate hanga danda'utti kin rabbiin narratti raawwanne hin milkooyneef jechuudha akka inni na godhisan musteefaa dhaqee kana keessaan addafanii bas yaani ati dawaa maallaqa yaani namni gartee maallaqa qabu bakka hundaa ni dhaqqaba alhamdulillah rabbiin na fayyisa amma takkan joo amma ajaa fayyeetiin jira bifti tiyyallee naaf deebiti bifti immoo tiyyallee ni deebiti abdiin qabatana harka namaa deebisa oromoon maal jette bareedinni afaaniin nama seenaatti خلاص أما جتشون أما ونجلو دبرتي جرتي عادي لا ونجلو دبرتي ما أعرفي أتيلمان كيسة ديبنان أكا جتشون إلمان نما سني أولتين بس أنا في رود وقايو ديبنة أنا شكي خيسان جرا مالله شكي ماري يعني لبون يسون مالله مرتامتي خارما رفيق كرتامتي وقمتيو ديبنة أكا مالله نقولي جرا سموت وانتي تيجي يعني تبي وان نباريسه يوجد يوم أما سكان تاني نرد لها إسمي بكتنا فانجر رفاعة إننا شكي تنا خيسان رافقات شو لا أما أفتي جرا لا أفتي كم تيجي لكن يبقى أقرتهم يفتي أمانيتي أجي قلبي تكاين ما جي كيس جرا لا جي تجي يوسيتاي وفي ولا كفدجي مارة يوروني لفين نودا قولي سنجنامي خلاص كان أشي مالته في سوداء جرا مارة دا يوروني لفين نودا قولي تاني أشي ولي تكنجرت جرا جيسه أما أنت خلاص تاكسيتي بكبرات ديو بيت ديمو ديما بكوجيت ديمو ديما يورني خروفتي نودا قولي نوتيمي نوتو لفين akkasitti waan fedhe amma agar waan fedhe waan haajamtee nu gaafadhu nu si godha akkasitti waan takka takka barbaachisaa ta'e sichina dhaabbannaa yoo ibsaan ammoo nama fidetee dhuftee nama san daran dabalanneeti gartee miti akka inni itti yaadi san daran nama hanqas caalaaf dannee irraatii kabala dhageessee yoo inni dureen yoo kabayyutee fiifu dhageessee mi faayiza khalaas akkasitti jennee maanta bakka hojiitti hin deemu deema khalaas asumaanuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنوتي فايزة نكتي شكي كيسان جرايتي أكسيتي أرانتنا أنس هنوتي جولي فايزة منتي نين ديبسا جي ديبسا تنجرا هدو تكا غمچون أجايبان رقامتي چمالي في جولي إسي من نين ديبسا جي إسي أكس ركتي جرتو من ديبسولا في هدو تكا غمدين سنجات أكسيتي يانكا فيديو براتي قول ديبنو نجيان ترى سنجات هاينا بدني مالا دابتنا دا حولا Sudah, ini masih semua dari sana 3